Akkam jirtu Baba? Naguma. Naguma. Fayyaa keessanii jirtu? Naguma. Fayyaadha. Jira. Jirtu eegdanii? Eegdanii? Maali jechuun nagidee nama nubatu. Gaaf tokko dhufee wal arginee fooxaa wayii isinii fideen ture. Naagani tani isinii. Ana dhahee. Har'as deebi'een dhufe. Isinaa jiraadha. Yeroo hundaa akkanumatti deemtanii siliipperuma kanaan deemtanii magaala baatu? Maali jechaan danda'u. Dhugumatti hin danda'u. Dugdaanan dhaabbachuu dadhabe. Guyyaa har'aa wanta isin ittiin deemtan isinii finnee jirra. Isa isinii kennina. Kanaan booddee kanaan deemuu hin dhiistu. Wanti ittiin deemtan ni jira kan biraa. Isaan deemtu kanaan booda. Gammadanii akkami? Qallaanii hoo? Qallaanii. Amma durarraa amma isinii wayyu? Tole argameeti gooftaa ijoolleen. Kanas qabaa. Warqii sinaa shallamu obbo. Gooftoliitii warqii sinaa shallamu. Masaratii fi boggee kan jedhaman amma biyya alaa jiru namoota rakkataniin naa qaqqabsiisaa jedhanii ergaa erganidha. Ergaa kana isin qaqqabsiisnee jirra. Eebbisa. Biddeena guddaa ammallee burqaa ishii dhaabaa. Rabbiin ammallee alagaa firaa godhu. Ishiin illee daganaa kophaan nyaadhan jennee hiyyecha biyya ishii daggafte jechaadha. Rabbiin diggifaatii caalu ishii haa godhu. Warqii taatee ta'u nu haa galtu boodaas biyya ishiitti nagaan nu haa deebi'u. Nagaan nu haa deebi'u. Waaqni keessa waaqni kunoo madakkaamaa kanaa Rabbi Gabriel taabonni 44 karaa ishii goreetu nagaan akkuma na gammachiiftanti gammadaa isinillee ijoolleetu. Rabbiin sinaa gammachiisu. Kami das nama aja. Das is nama aja.